السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة من تبراتي فالشماري كفوني جرجرتو بكجرتي تنيجي ربي سبحانه جرات وأنا قاكوتي جلت ربي بكجرات تيسنين جتشو بربادة سومنا كأنا بريدا هيتشتي جبدو كسني فيديو في وروني فيديو كان أرجعني وروني أرجتني مو ولو ما أرجعني تراجع جودا مجايو جارتي أوشي كنا أيود الفجتة سايدو تمتى جرتي جتشودا أيو مرام مرسيس إنجرتة سايدو تداولتة كتو دبي غندورين هندمني غندورين هنكني أيو نلفوان تاتي في دبي جتتي فيديو شيء سني كبدي في فيديو شيء إسني بني سنجي سيسا مه لقى دمو سبوان تكوني جتشودا ديسوان تف سجلي سني بنا سؤال دينو لمن النجارشني منامن بلا سؤالين لتجاوباتنا لتقطعت الفلقم شكرا له نجار ታውቃለ ማለት አንድ ለኔ ብቻ ነው ነገረች ማንንም የሚያውቀው ነገር የለም ምንድነው እና ዛሬም እንትን ምንድነው እሱ ታውቃለ አዩ እርጉዝ ነች ታውቃለ ሰይድ ማብሮት አይ ነው ላንቺ ነገር ስለነካተናገርከታ ማለት ያው ሰይዳን ላንተ መናገር አልፈለገችም ሳይሆን አንተን ሰርፕራይዝ ማድረግ ነው የምትፈልገው አሁን እርጉዝ ሆኜ ገና ሳልደርስ እንዲነኝ ከምለው ገና እንደውም በቃ ገፍቶ ወሬ ገፍቶ እንደውም ለመውለድ ስቃረብ ነው እርጉዝ መሆኔን ራሱ የምነግረው አሁን እኔ ለሱ መናገር አልፈልግም እንዲያውቅ አልፈልግም ቀስ በቀስ እንግዲህ ያለ ካለ ራሱ ያውቀዋል አለችኝ ታውቃለህ ለምን እኔም አማክሬ ነበር እና በትነግሪውስ በኋላ ለምን አልነገርሽኝም ብሎ ካንቺ ጋር እንዳይጋጭ በሚለው እንዲሳማክራት አይ ተይው ችግር የለውም አልነግረውም አንቺ ብቻ ሚስጥር አድርገሽ ይሄንን ነገር አቆይልኝ ብላኝ ነበር እኔም በቃ ሁኔታውን ሳይ በቃ ማለት እንደዛ የለቀቀችውን ቪዲዮ በረኪና ምናምን አጠገቧ ምናምን አድርጋ ሳይ በቃ ደነገጥኩ ታውቃለህ እቺ ልጅ ቆይ እርጉዝ ነች እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምታስበው በሚለው ልናገር ሳልፈልግ ነው በቃ ታውቃለህ ለአንተ ይሄንን ነገር ልናገር የተገደድኩት ማለት ነው ማን በእርጉዝ ሆነ አንቺ አብረሻት ነሽ ተመረመረች አዎ አብረን እንሄድ ነው አብረን እንሄድ ነው የዛን ቀን ደውላልኝ እንደውም በቃ ትንሽ እያመመኝ ነው ቡኒ እስኪ አንዴ እንሂድ ሐኪም ቤት እንሂድ ብላ ደውላልኝ ነበር እኔም ወዲያው አንተ እዚህ አልነበርክም ታውቃለህ እሺ አሁን ምን ይሆን ነው ታዲያ ብትሉ እና በቃ እቺ ልጅ አሁን እየተጨነቀችብህ ነው እርጉዝ ነች ባትነግርህ እንኳን እኔ ልንገር ብዬ ነው በቃ እቺ ልጅ በኋላ ተጎድታ የሆነ ነገር አንተም ከምትጸጸት አኩማ ቪዲዮ አርጊታኒ ማልጀቴ ስልኪት ደወልቴቱ ሳይዶዳኒ አቺ እንደምኒ Eessani gondoriin hindeemini ayyuun ulfataate waan jirtuufiyyuu sanarraan immoo aarii keetiinitu kirooroksii kana dhuguuf deemti aarii keetiinitu of ajjeesuuf deemti aarii keetiin of balleessuuf deemti waan ta'eef amma gaa sa'idoonni kan inni gondoriin deemaa jiru ijoollee isaatiif jedheeti mitiree ijoollee isaaf waan jedhuuf isa kana yaaddeetu yoo sumayyee ayyuun garaadhaa qabdi jedhee yoo ayyuun ulfa jedhee hindeebi'a waan jedhamu yaaddeetitti mitenetti fakkaata dhugaadhaan ulfata'ee sobdi ta'e hin beeku isheenis viidiyoo keessatti hin dubbanne viidiyoo ishee yoo dhageessaniitu ta'e mucayyoon kun immoo wanni sumayyaa cuwwan loltee jechuudha sumayyaani hiriyaa filadhu hiriyaa wajjin jiraattu filadhu hiriyaa akka kanaan filatin jette ayyuu gorsite viidiyoo dheengaddaa keessatti argitaniitu yoo ta'e mucayyoon kun akkuma keenyatu sumayyaadhaa fi sa'idoo ayyuurraa hojjetti jechuudha reaakshinii irratti goote viidiyoo isaanii fidee irraa dubbatti jechuudha isa kana ayyuun argite sumayyaan argite aarteetu deebisteefi jechuudha saniin booddee maal jetteeni sumayyaadhaan otuun si argee isati achi deemte jaarsa kee walii gajjoorsitu otuun si argee otuun qaamaan si argeeti morma kee qabeensi keessa baasatte morma kee qabeensi ajjeesaa jetteeni achirratti dogoggortee jirta asumaan boonii xiyyaa jaartii ooshee keenya dogoggortee jirta amma viidiyoo ishee sanaa isa seenii bakka sanatti dubbatte sana ijoolleen amaaraadha jechuudha viidiyoo sana muranii baasanii sasinas qabeensi ajjeesa tonni ijaansi argee sumayyaadhaan jettee viidiyoo sana fudhanii wallaahi yuutuubiin guutummaan jiru yuutuubii yoo seente viidiyoo sana qofa argita jechuudha viidiyoo isheenii otoon si argee sin ajjeesa jette sanatu argitaa jechuudha yuutuubii seenaan isuman natti dhufan isinittoo hin dhufne viidiyoo isheenii akkas jette kanarraa hojjetu ijoolleen amaaraadha jechuudha ijoollee amaaraa
subscribe illee nan godha nan daawwadhaani akka ijoollee keenya tokko amtanii yeroo ittiin firii ta'u nan daawwadha viidiyoo natti tolu jiraatee jennaani hinuman daawwadha jechuudha. Anis otuma yuutuubii keessa deemu tasa argee kanaaf jennaani amma mucayyoo kanatti hundumtiyyuu duulee ati faan nama taateetu Sumayyaan haasoftaa, Sumayyaan miskiina, Sumayyaan goota, Sumayyaan leenca keenya, Sumayyaan suutumeedha jedhaniitu mucayyoo kanatti duulanii jiru jechuudha. Dhugumatti Sumayyaan nama amala qabeettii yookaanis immoo nama simboo qabeettii yookaanis immoo haasaa gaafa haasoftullee nama irraa bareeduu fi waan dubbatuu fi waan haasoftu utuu hin dogoggorin utuu viidiyoon see naman salacha'in kan ilaalamee xumuramudha. Sumayyaan hedduu tokko jaalladhaan illee akka kootti hedduu tokko illee kabajatuun jaallachuu baadheeyyuu in ilaaluyyuu jechuudha. Nama jaallatu tokko daawwatta malee nama hin jaallanne tokko hin daawwatu dhiistee bukkee darbitaa jechuudha. Kanaaf jennaani jaartii hoshee keenya atii fi Saidoo fi jaartii keessaa dhibaa gaafa zargii keetiis haala bareedaan dhufee zargii keessii bareechee jira. Otoo Saidoon keessa hin jiru ta'eyyuu zargiin keeyyuusii fi bareedu jechuudha. Sababuu Saidoon beennuufitu footoma Saidoo achitti arginee dhufneeyyuu si daawwanne zargii keessan malee duraanii hagas mara namni si daawwatu hin jiruyyuu. An akka kootti duraan hin daawwadhu ture. Erguma Saidoon deddeebi'aa achitti hoshee minaamina wabii minaamina kana dhufuu jammaree hin daawwachuu eegale malee an duroorraa kaaseyyuu Saidoo fa ijoollee Yamanii jirtu hundaaniyyuu daawwadhaa jechuudha. Kanaaf booddanas hin daawwachuu jammarre sababa keessanitti sababa Saidoo faattitu barre. Kanaafiyyuu amma Saidoon ittaaree jira. Sumayyaa hin tuqini. Sumayyaan dhugumatti goota. Sumayyaan dhugumatti leenca. Sumayyaa isintu tuqe malee Sumayyaa ayyuutti itti balleessi. Saidootti itti balleessi malee isheen badii tokkoyyuu isin itti hin balleessine. Kan isheen amma kana deemtee haga amantii ishee jijjiirrachuu geessettiyyuu sababa keessanii jechuudha. Sababa keessanitti olii gacceeqamte sammuun ishee waan gammaddu isinitti fakkaata. Gaafa asirraa kofaltee haasoftee taphattu keessisee gubataadha bara keessisee madaadha. Garuu isin waan isheef tolee jiru isinitti fakkaataa jechuudha. Kanaafiyyuu hin tuqina. Sumayyaa hin tuqina. Sumayyaa hin lolina. Jireenya mataa keessanii jiraadha. Yoo dandeessanii yaada babbareedaa kennaafi malee waan ishee arrabsu waan ishee ajjeesa. Eessa Sumayyaa ajjeeftu maali ati faan uuba qabdee si ukkaamsitidhees. Sumayyaan nama biyya ormaa keessa turee dhufeedha. Sumayyaan nama waan illee beekuudha. Dhiisi qaxiisi qottiyotuma ta'ee usin dandeessi ati hin dandeessu ati faana uuba amma maal dandeessi? Afaan sirra baases imma siini afaan sirra baase durumaanu afaanuma sirra baase jechuudha. Kanaafuu jennaani afaan namaan bu'ini amma afaan nama buute bar ajandaa si godhatani bar ajandaa si godhatan xiqqaanii guddaanis maquma gee odeessaa jira. Kanaafiyyuu Sumayyaarra dhaabbadhu sitti meen jiraan. Kan Sumayyaatti balleesse ayyuu kan Sumayyaatti balleesse Saidoo ayyama isaa malee fuudhe. Fuudhu shari'aan afura jechuudha. Garuu ayyama malee fuudhu. Ayyama jaartii hangafaa malee fuuchuun hin danda'amu. Kanaafuu jennaani dogoggore Saidoon dogoggore ayyuu fuudhe sababi isheen of najjeessa jettuu fi fuudhe kisaaraa kana hundaa keessa galee jechuu. Kanaafiyyuu Sumayyaan badii hin qabdu. Sumayyaan badii tokkollee hin qabdu. Sumayyaa hin tuqin sangootitti leenca wallaahi. Isee waa hunda baranne bara. Dhugaa rabbii hedduu naman tuttu ilaali. Ijoollee Oromoos Amaaraas walumaan jiraatu bare nagarree Yamanii keessatti akka guyyaa gaafa Ramadaanaa akka isheen itti nyaata qopheessite mana isheetti affeertu nagarree ijoollee Oromoo keenya wajjin jiraatti malee gaddaa mucaa Amaaraa mucaa xiqqaa tokkoo fi hawwii sana jira malee eenyu jira ijoolleen Oromoo ijoolleen Amaaraa keessa hin jiran bar bakka isheen jiraachaa turte ijoollee Oromoo Abdiifaa warroota akka eenyu isheen maqaansee Kamiilaa faa Fooziyaa faa ijoollee baay'ee wajjin jiraatti Caaltuu faa Hajii faa wajjin jiraatti bara isheen ijoollee Oromoo wajjin jiraatti bakka isheen gandummaa zarinnatiin keessa hin jiru Sumayyaa keessa. Kanaafiyyuu jaallanne bara kasababa isheen ijoollee keenya ofitti qabdee ijoollee keenya guddistee fiyyuu Sumayyaa jaallannee jechuudha. Nama namummaa isaatiin qofa jaalladhu malee zarinnatii maali minaamina kana hin jirina. Dhugaa rabbii maal jechuu keessan sinamma gara gandummaa yookaan zarinnatiitu wal ooftaniitu mucayyoo kana arrabsitu jechuudha. Hin arrabsinaa Sumayyaa wallaahi hin arrabsinaa. Anillee dhukkee irraa kasa Ramadaanaa bahu malee isiniif nufa nama Sumayyaatti bu'u innisu qaxii innisu nan du'e haa isaan akkasii jira maal isin gootii jennaan isin kan itti balleessu zimbal zimbal nagaraalle unatti zimbal zim jedhee onqo asitti raajaa baay'ootu billee nan